سكابة جتين تاين هنقولين بدأ قد إيه كذا تتكلم ijoollee nyaattee fittee badaa keessa kaan qummuuchoodhaan kaan kaballaadhaan kaan maaliidhaan kaan darbuudhaan kaan maal godhuudhaan mataa isaatiif jette maqaa isaatiif jette tawaatiyyoo jabbilee tana jiru waatiyyoo ilmattu tana contutu jira abbaa manaatiif jecha waatiyyoo contutan Ari abba manati viaje saat aku cakap tu hadir terlalu tu je. Ari abba manati viaje gabbala ta orang ofin syukuran tu je. Ari abba manati viaje tari pensa mata ta tuan. Mehin sabe. Saat aku cakap dan Ari saat viaje saat sani hadir terlalu anjur tu ati bishan kena fi anjur tu ati. Inni nano anjur tu. Kenna fi hinjirtu haadha manaatitti aaree hoolaa qabu re'ee qabu harree qabu kagabaa dhaabu jira fuudhe haadha manaatitti aaree hoolaa qabu re'ee qabu saree qabu waan qabu hunda jechuudha siree caccabduu qabu fuudhee kagabaa dhaabu jira gaafa kan deemanii walii araaraman amma kataa'anii mataa wanyaachuu osoo ati gaafa dura akkas jechuu baatteeti ani gurguraa si'i diigamtuun rabbi si haa diigu kisaaraan dhageette osoo gaafa dura aarii gurguruu dhabdee hadha aanan daa'immanii kana binna osoo gaafa dura obsiteetiin jetteeti hadha qotiyyoo kana gurguree amma ergifadha namitti tan osoo gaafa dura gurguruu baatteetiin jetteeti hadha dhadhaa kiyya waan buqqeeti gara kaayadhu dhaba osoo gaafa dura gurguruu dhabdeeti waan ijoollee tanaa barumsaan binnu dhanna Tifaatiin keessa lachiyyuu jechuudha. Keessa lachiyyuu. Gaafa inni gurguru san afoo dhaabattee noo. Gurguruun qabdu narraa tokkicha kiyya jechuu qabda. Afoo dhaabachuu qabda. Gaafa isi aartee jettee sana ammoo mataa gadi qabdee jedhisuu qabda. Aariidha miira keessa jirtaa mi bayi naannoo irraa. Deemi fagaadhu lafa boqoo takka tooybataa takka gaafa yoo dura hiyyeessa taate gaafa dura hiyyummaa kan keetii laalaa eessarraa dhuftee akkas geette takka ammoo waan gaafa duraanin keessa dabarte isii akkamitti akka fuute masoo akkamii akka qabdu jecha akkamii akka qabdu giffiiti daambizaatiin keessan mudhiin keessan jaalalli keessan akkam akka ture ilaale tinki godhitaa iti osoo hoolaa qe'ee qabdutti hin fiigi hadii sahii moo eegatte wallahi yaadi asaabitai eessarraan dhufte dura kabajaa hagam naa qabdi hammeenya hagam naa qabdi sirra argadhe hagami sirra dhabe sammuu keessan taa'ii yaadi sammuu kan kee gaafa teettee yaadde gaafa kophaa kee mari'atte uf argatta eessa akka jirtu maalirra akka jirtu gaafa garuu kophaa kan kee hin jirre hiriyyaan mari'atte gooddanyaan mari'atte sheexanaan masakamtee deemte waan gootellee hin beektu waan dhiistellee hin beektu waan balleesstellee hin beektu gaafa tokkicha haadarraa ati qabdu si gurgurachiise sheexanni deebisee qaramaa gurgurte
osoo gurguruu baattee atadha dureessaa bar osoo gurguruu baattee isaanii sun sadi dhalee bar osoo gurguruu baattee fardi sun shan dhalee bar osoo gurguruu baattee atadha dureessaa bar siin jedha duuba deebi'ee Abu Jaliil jechuudha. Kanaaf gaafa aartaniif gaafa wanna itti waan murteessina waallee hin dubbatina. Atis aadde bal'ateech Mama Zinash gaafa aarte gaafa abbaa manaa keetii walitti dhatte hiriyyaa tantee irraa fagaadhu haadhatee irraa fagaadhu abbaa kee irraa fagaadhu kophaa kee taa'ii mari'adhu. Abbaan kan kee gaafate harman baasin maal siin jedha. Gaafate harma baastee jettee qonfee aaruu eegalte maal siin jedhan. Gaafate heerumte hoo maal siin jedhan. Gaafate ilmoo hoo dhalte hoo maal siin jedhan. Kunniin arfanuyyuu maqaa garagaraa qabaa jechuudha. Ishii maqaa garagaraa qaba kunniin. Gaafa deebitee bakka dhaabbatu akkasirraa barbaada. Ilma dhiiraa kan kee atini Wallaggaa fuutee Arsiitti hin galatte eenyutu akkasii sii guddisa yaaddee ilma dhiiraa fuutee Wallaggatti eenyu sii guddisa eenyu lafa kutee kennaafi eenyu lafa kutee kennaafi lafa kutee kennaafi yoo kenneefoo beektanii yoo kenneefi hoo maqaa akkamii qaba ilmi kan kee sun gaafa ilma kan keetiin diqaalaa jedhan sitti tolaa si'itti bar margi lafaallee isa arrabsaa bar margummaan lafaa kunillee isa arrabsaa bar gaafa san coggaarraan kan kee appitaayitiin kan kee si dalagaa sin dalaguu jechuudha rakkattuun eenyu si intala dubara gaafa qabdu ammoo intala dubara gaafa waggaa 15 geette baatee heerumti feetu Wallagga dhatti feetu Walloo dhatti feetu Arsii dhatti feetu Jimma dhatti bakka itti heerumte sanitti itti taatalu itti haadamuu jiraatte jechuudha. Inta ilma dhiiraa gaafa harkaa qabdu ati rakkattuudha. Ati cannaqamtuudha. Gaafa inni taree daangaa namaatitti taree qotataniitiin jedhanii daangaa namaatitti hagatti tana taree daangaa abbaa kan keetiitti abbaa dhalcheetitti gaafa inni hagana taree diqaalaan fuunee galchinee keetti dhaabnee jennaan maal nurraa barbaadaa jedhan. Gaafa inni gadi bahee hammeenya takka akka haadhaati sirraa argee dubbate diqaaltichi maal fedha kun jedhan. Nagitanii gaafa ilma kan keetiin garuu dhalchaa kan keetiin dhala kan keetiin gaafa akkas jedhan coggaarraan kan kee hagam nagasii argata. Madaayaa deemtaa jechuudha. Ilma dhiiraa qabattee bakka itti heerumtee galuun ilma dhiiraa qabattee nikaa xalaaqamuun akka ilaalcha kan kootiititti gaara caala ulfaata. Maaliif ilma ofii haati hamtuudhaan hin jaalattu. Ilma ofii haati badduudhaan hin jaalattu. Gaafa heerumtee jette ammoo hadhaa tokko dhaltee dhufuu dandeessa. Isa san dhiiftee heerumta. Cinaachi kan kee achitti dishi deemi biiftuu koo addaan kutee haga salaatee deebuun jetti wallahi addumaan kutaa deemishi simaaf jecha addaan kuta. Haasaa kan addaan kutee haga salaatee deebuun jetti. Deemisi eega yoo deebite deebi'e naan jedhe. Wallahi annama akkanatti taa'ee taa'imii ofii gubeena dhageeffatu kana haga salaatee deebuuf addaan kutee naan jettu deemisi eega deemi. Hin eegaan dhugaa rabbiin eegaan maaliif hordoftuuti jechuudha yeroo hunda. Hordoftuuti deemi waa takka asirraa dubbii takka hin dubbadhu deemi gisee deebitu deebi'e naan jedhe si eegaa. Gisee deebitu bichaa deebi'e naan jedhe si eegaa deemi.
isin bakka itti dhaabne dagatiin haga isin deebituuf bakka itti dhaabne dagatiin isin haga isin deebituuf isin lakki dubbadhu laala jalaan dubbadhu qoyaa abadan jalaan dubbadhu yaa deebitu maaliif an kajala kanatti na dhageeffataa waan barbaade dalagurra isi na dhageeffattee iyyafattuufi gadi ganama galgala jireenya namaa iyyafattuuf waa'ee man akkasumatti waa'ee jireenya namaa haasawaa I am sorry my sister wallahi ani yeroo akkasitti jireenya namaa waa'ee jireenya namaa halkanii guyyaa hordofuun qabu bareedduu doongarteerta tamalashii wala iraasish wallahi tamalashii ani yeroo akkasitti ganama galgala waa'ee jireenya namaa san akkasi hordofuun qabu bareedduu ko dhiifama naa ta'i ano bolayyan kiyya ka waliin dhaladhe yoo akkamitti akka jiran akkamitti akka wanna jiran akkamitti turtan akkamitti bultan hin jedhuun hello assalamu alaikum akkam naga jirtani naga ebelu naga jira fayyaa jira maali akkam jira naga miti naga bakka xumuree jechu ebelu hagam qotate ebelu hagam galfate ebelu akkamitti bule ebelu akkamitti ole neveran yoo bilbileetiin jedhan nama waan akkasi yoo maatii kiyyaa yoo haga waan iyyafadhu qaba haga waa'ee onnoo qabu quba qabu qaba ati ebelu nyaa fakka jedha harkaa miti amma mai jechu fakka jedha harkaa mi amma ani waan ati jedha tukin beka yati ebelu jedha harkaa mi adi kasin asli jedha harkaa mi hada senati jedha harkaa mi mali yob jedha harkaa mi safudan walitti firomsidan انتي اختي وكل اللي بدي اياه اني اشوفك مبسوطة انا كتير بحبك يسوس غاويرين ديم ساريت يا ديمي انما ديمي لفنغيني اتيجو دافا بارسا ديم انما ديمي كاي انما ديمي بكا ديم تسانين غاين جيجو فبارسا ديم نجلا ديم فاني وانا باسيني ديم بافا دافي afaan kiyya kana keessa qorqortee jettee waan an baasin wuci kan ebeet ligidooftu meeda fi shamarran himi hojii deemu heda خلاص بقى تمري يو مجتي يرفت يتقول به وان يلاجرو تمرا بقى غرانا نياتي بيتني انينتون انت يتونتي ماتي ميدا والله نانو انت يتونتي ماتي ميدا انا والله مي ملالنا ايجي سين جنان انتم برنا جت ركو جراهي دبي dira ko fahimta inde mal dira ko fahimu mal inni mulu kesan ilallata bar mulu kesan ilallata dira sontane dala sontane mulu ma kesan ilallata jechu hunduma kesan uyu ilallata sister ina dama largatte hola way qaladani kana dawaltu hola way qaladana fakata ida kana fe ramadana kana debite biftu mega salate ka sarete salate ma she kama salate mitire rabbi si halafizu inshallah salah she kama ni commenti dubida salah Ego tu nyata jechu hedira kasi. Mirti mucatti bale. Sariti. Mal esa dabe gorsa ko esa dabe.
وامي قال يا ربي وان قند أزمرا إنجزي غينا تو يادا يسرون روبنا تو يادا واي مالي ردابي guys كورسكيا واي مالي ردابي لا برين نانغا سعودي جرتي سعودي جرتي ديوتنا ديمترتي يوتنا ديمترتي جي لما مصدي أما قديمتي اوكي يا اكاسي كناف مالي في سنين جد انا ما بيتني انا ما مجيونا من درتس واي بلوتي فكاسي يتامي تيتس واي سنين راي نتي فكاتي انا واي سنين راي سونتاني نموت هدوتو مدا قبل نموت هدوتو مدا قبل يجود مدا اكاسي سن نموت هدوتو قبل مالي في سنين جد قلتني مالي في سنين جد بيتني هم في اللي يوتاي اكما mana tokko abbaa ajjeefateeru tokkollee haadha ajjeefateera akkuma tokko haadha ajjeefateeru tokkollee obboleessa ajjeefateera akkuma tokko madaa maatii qabu tokko madaa maatiillee qaba akkuma tokko madaa jaarsaa qabu tokkollee madaa jaarsaa qaba kana isiniin jechuun kan koo maali isinuyyuu gallaaltanii argitan namni gaafa singilii jiruu fi gaafa dabalamee bultii keessa jiru garagaraa jechuudha gaafa itti dabalamee bultii keessa jiruu fi gaafa singilii jiru garagara ilma dhiiraa dhaltee harka qabduu fi dubartiin ilma dubartii dhaltee harka qabdus ammas garagara. Dubartiin ilma dhiiraa dhaltee harka qabduu fi dubartiin intala dubaraa dhaltee harka qabdus garagara. Kana jechuun kan koo meebi warroonni biyya alaa jirtan Ameerikaa, Awurooppaa, Kanaadaa biyyoota akkasii keessa jirtan ka guddisu faranjiidha ka jiraachisu faranjiidha gaafa uf beekee uf godhee uf guddateetiin waa hundayyuu uf beeke inni nuu fuudhee jireenya godhatee waa godhatee qabeenya godhatee mana bitatee lafa bitatee bakka barbaadetti jechuudha qarshii waan dadhabdeen qabdu jiraata jechuudha ni jiraata akka fedhetti abbaa maatiiti jechuudha inni nuyyuu nama tokko qarqaara garuu rakkataan biyya keenya keessatti hiyyeessi biyya keenya keessaa warroota biyya keessa jiranii fi keessattuu an dhaamsi kun jechuudha warroota biyya arabaa irraa ilmoo qabduta gara boruu gara biyyaa galuu yaaddu biyyoota garagaraa biyyoota arabaa irraa gara biyyaa galuu yaaddu wanni kun isiniifi jechuudha tani wanni nama dubbataa jiru kun isiniifi maali bor gaafa biyya galtee ati ilmoo takka qabaatte gaafa yookaan biyyatti iyyuu heerumtee abbaa manaa kan keessanii wal dhabdee achi baate ni rakkataa jechuudha. Ka guddisu faranjiidha jechuun kan koo fakkeenyaaf ilma kan kee dhaltee gaafa ati abbaan manaa kan kee waliin si gateeyyuu faranjiin si gargaarti. Gaafa abbaan manaa kan kee waliin si gateeyyuu faranjiin si gargaarti ilmoo tante san dhalaa dhalii dhiira dhalii faranjiin si gargaarti jechuudha. Gaafa ati san daran itti saftee ilmoo tante laaluu dhabdee ilmoo tante miite haara karaa maleen guddiftuu haa karaan guddiftuu faranjiinuu sirraa fuutee guddiftii jechuudha. Argitee garuu warri biyya keessaa hoo kan biyya keessa jiran ilmoo tana gaafa dhaltee abbaan manaa gate gara biraa gara dhattuun qabdu abbaaf haadhattiin galti. Intalli ilmoon intala dubaraa qabdu hamma feete haa turtu hamma feete haa bultu gaafa geette baatee heerumtee abbaa manaa godhattee jechuudha haa badaa taatu haa meeshaa taatu. Ilmi dhiiraa hoo eessa dhaqa? Bakkee namarraa dubbataa jiru bakka san. Ilmi dhiiraa hoo eessa dhaqa? Yoo inni daangaa taree diqaalaadha jedhaniin eegabbaan bira hin jirre eegabbaa hin qabaanne jechuudha. Haani kaan dhalatu haani kaan malee dhalatu. Yoo inni waan takka gadi bahee lallabee dubbatee waa jedhe ilma abbaan qabne diqaalaa akkasiyyuu jedhaniin. Gaafa kana eenyuun qalbiin caba gaafa kana eenyuun qalbii rarraatire haadha isaa waliin ganda abbaa galte san qalbii rarraatii jechuudha. Isii san qalbiin cabdii jechuudha.
isiisan qalbiin lafa hanqatti jechuudha. Ilma isii kun ilma dhiiraati atta gooti. Eessa dhaabdi? Mana itti ijaartee lafatti gootee waa itti gootee achi fageessitee maatirra jiraachisuudhaaf humna hin qabdu. Eessa dhaabdiree bakki isin dhaabdu jira teettee waliin gubatti jechuudha. Gaaf kan kana dhagahuu irra kajettu gadi baatee lubbuu ofii irratti iyyuu waan badduu fudhatti. Gadi baatee yookaan gattee heerumtiyyuu jechuudha. Ilmoon isii sun gammachuu hin qabu. Kanaaf gaaf abbaa manaa kan kee harka jirtu badaa isaallee obsitee mishaa isaallee obsitee dhossitee waliin jiraachuun furmaata ta'a. Haga ilmoon tantee sun bakka sii geettuuf. Nama dhiironni tokko waan isaan ajaa'iban keessaa haga ijoolleen guddattuuf jedhanii haga isiin fincaanii fudaan keessaa baatuuf baambardi jalaa baatee ubbeettee badaa mishaa lakki jedha waan dhiisi jedhan san barattuuf jedhanii dubartii waliin kaquuxayanii jiraatan namoota hedduun argaa amma dhiira jechuudha. Dubartii waliin kaquuxayanii jiraatan arga. Isiidhaaf hin rakkannee ilma ofiitiif rakkatee jechuudha bakka kanatti inni. Waan kaleessa sii keessa waliin tareef hin yaadne. Waan kaleessa sii waliin irra darbeef hin yaadne. Kan inni yaadeetiin jedhe maali? Hadhaan tana qofa ilmoon tun bichaan akka isa hin rakkisin dantaa ofii qofa laallatee jechuudha. Akka ilmoon tun isa hin cinqineef dantaa ofii qofa laallatee jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Beektanii? Kun amma fedhe ta'uu hin qabu jechuudha. Akkuma dantaa ilma kan keetiitis laalte dantaa haadha manaa kan keetii laaluun sirra jiraataati. Ati inni dhiiraa jechuudha. Inni dhiiraa dantaa haadha manaa kan keetii laaluun sirra jiraata. Abadan ammas dhiirti takka dubartii takkatti saftee dubartii takka ujjala baaftee waan gammachuun jiraattu isiniif fakkaatti. Wallahi neevar gammachuudhaan hin jiraatu. Hamma fedhe qabeenya fedhe haa qabaatu. Hamma fedhe qabeenya fedhe yoo qabaate gammachuudhaan hin jiraatu. Gammachuun qabu. Eessarree haadha manaa ofii saniin adda bahe ilma ofii haa xiqqaattu adda bahe yooma singilii ta'aniiyyuu addaan bahaniiyyuu yooma singilii ta'anii addaan bahaniiyyuu gammachuu hin qabu jechuudha. Isiniif gala gammachuu hin qabu namni. Gaafa bakka tokko seentee gaafa nagaddee kisaarte gammachuu hin qabdu. Gaafa nagaddee kisaarte jechuun haadha manaa tante bultii ijaartee gaafa bultii keessaa adda baate gammachuu hin qabdu. Fakkeenyaaf sii kaasuu danda'a. Ati heerumtee mana dhiiraa geettee gaafa baate maal jedhamta maqaa dabalataa argatta maqaa gursummeetti jedhamtu argatta bara. So akkasuma inni dhiiraatis gaafa fuudhee ka'ee intalata kan adda bahe maqaa maalii argata? Maqaa ka fuudhee baasee duraa fuudhee jira dargaggeessa hin jedhamuun jechuudha. Innis maqaa qaba. Ammas maaf fuudhee baasee odeeffannoo qabata duraa san maaf baasee rakkinni isa duraa san baaseef maali? Gaafii qaba jechuudha akka seeraatti jechuudha. Kanaafuu isin calallee beekete miti. Uma fedhellee yoo taate abbaa manaa keessan biratti obsu, abbaa manaa keessan bira dhossu, abbaa manaa keessan bira gorsu. Gorsa fudhachuun isinitti haa baratu isiniin jechuun barbaada. Isinitti haa baratu. Isinitti haa baratu. Kabiraa hafee gorsa kiyya kana dhiifama naa godhaati warrootuma biyya faranjii jirtanis. Warrootuma 911 isin bulchaa jirtu kunis of eeggadhaa. Aadama teennaan bareedna. Safuma keennaan bareedna. Jaarsuma mateennaan bareedna. Jidduu manaa abbaa manaa keetiitiif ilkaan mudaan seene mudaan seene jetti Oromoon. Kana jechuun ko ilkaan tokko gaafa si dhukkubee of keessaa baafte sibiilli tuqee of keessaa baafte kaittaan ulee numa baafta. Kaittaan ulee numa baafta. Kaittaan ulee numa baafta jechuudha. Gaafa kan boqoon kan kee duwwaa si hafaa jechuudha. Boqoon tun gaafa ilkaan jala hin jirre gadi si jiddi walitti. Ilkaan gaafa jala hin jirre. Kana maaliif siin jedhe gaafa hadhallee jaarsummaa borullee jaarsummaa iftaanillee jaarsummaa iftaan ittaanullee jaarsummaa. Namatu jidduu tantee jira. Achi garagala. Intalti akkasiitii bar. Intalti akkasiitii bar. Intalti akkasiitii bar. Sittillee keeriin himu isattillee keeriin himu. Keerii keessayyuu sharrii kasi himutu jira jechuudha. Sharrii san garuuyyuu ati bishaan bichaa gizee dhudhu yookaan shaayii bichaa gizee dhudhu burcuqqoo akkana keessa gallaaltee dhuguu osoo hin taane duubaa dura burcuqqoo ilaaluu osoo hin taane bultii tantee akka burcuqqoo tanaatti keessa gallaallachuu si barbaachisa maaltu keessa jira. Akka burcuqqoo kanaatiif garanaaf garana ilaaluu si barbaachisa. Burcuqqoo kana mee akka arge darbe ni cabaa mitiire akkasii jechuudha. Bultii tantee akkasii ilaallachuu si barbaachisa. Bultii keessa seenuu bichaa osoo hin taane.
argitanii bultii keessa seenuu osoo hin taane bultii san bichaa laallachuu isin barbaachisa mee biyyaana dhahaasuun geekuun dhugaa isiniif fakkaachuu danda'a boru hundi keessaniyyuu gaafa bultii keessa geettanii fi gaafa bultii keessaa baatanis gaafa bultii ijaarrattanis mee bigalataanaaf galchuu dandeessanii jechuudha gaafa waan kana gootanii itti argitanii itti milkooftanis galatanaaf galchuus dandeettan na arrabsuus dandeettanis okee anaan kanadhaa irraan kaane namni tokko na dhageeffate baay'ee na gayaa'anii namni 50 na dhageeffachuu hin qabu namni tokko na dhageeffate is enough kanaaf isiniin jedhaani kuma fedhellee ta'e ijoolleen dhiiraa ammoo dhiirti ammoo wallahi rabbiin obsaa fi jajjabinna guddaa isiniif haa kennu nuti dubartiin akkuma harmi keenya dallu qalbiin teenya sararraati amma gisee dubartii takka fiddee gabaa dhaabde waa 90 bittee galti ati ka dhiiraa hoo maal bitta yoo bitte keeppii bittaa tishertii garaa jalaa takka bittaa kombortaa tokko bittaa butaantii tokko bittaa surree takka bittaa caammaa fi kaalsii bittaa isiinoo qibaatii mataa jetti filaa mataa jetti qabduu mataa jetti qibaatii fuulaa jetti kuulii jetti argite kuulii jetti maskaraa ijaa jetti libbistikii jetti callee mormaa jetti warqii gurraa jetti qubee harka godhatan jetti waan harka diddiratan kana jetti qabdu waa 99 bitti jechuudha ati kana hundaa maal si barbaachisa danda'aa ta'uu si barbaachisa danda'a obsaa gorsaa ta'uu si barbaachisa gaafa bultii isa tente gaafa fuute ammoo karoora baafachuu si barbaachisa harbaa maal hojjedha kamsaa maal hojjedha jimaata maal hojjedha sa'aatii tente takkitti laaluu qabda sa'aatii tente takkitti maal hojjetaa jira osoo sa'aatii 3 san maal balleesse hirriba kan kee ta'e hirribatti okay hirribni kan keetis biizinasa bar hirribnummaan kun beekuu dhabne malee biizinasa biikoos sammuu keenyaaf gaariidha waan ta'eef jechuudha qaama keenyaaf gaariidha waan ta'eef biizinasa hirribni keenya sunis nyaata yoo ta'e faayidaa qaama keenyaati nyaatatti balleessuu eegdee karoora hojii baafachuudha harbaa irraa qabee haga jimaataatitti karoora hojii baafachuudha itti baafattee harbaa kana gochuu qaba kamsaa kana gochuu qaba jimaata kana gochuu qaba karoora itti baafachuu si barbaachisa kana hin gootu taanaan gaduma baatee barandama teettee ulee makaayattee akka sareetitti saree aduu ifattuuti gisee bobbaaftee galtullee ati nama qanyifta ngitanii ganama numan qanyifta galgala numan qanyifta guyyaallee numan qanyifta dhiiteellee numan qanyifta atakkuma qanyifte jirta atakkuma haasofte jirta atakkuma qaaxxe jirta atakkuma maal jette jirta obboleessa keessa ammoo kan kee fashaleessite jiru kan kee fashaleessite oolee bultiin si baddee gaaf kan maal laata sharaa shaaroo dha'ee gadoo sharaan shaaroo dha'ee keeriin gadoo taate maal jedhan akkas taataa jechuudha sharaa dhayattee karaa makiinaa gubbaa galta kanaaf isiniin jedhe hunda keessanuu rabbiin isin haa dandeessisu nullee ni'ima abbaa manaa kennaa nama beeku rabbiin nu haa taasisu nama kabajee abbaa manaa kennaa beekee abbaa manaa kennaa waliin jiraatu rabbiin nu haa godhu dhiirateen illee nama ni'ima abbaa manaa kennaa beekee abbaa manaa kennaa waliin jiraatu nu haa godhu jarana haguma fedhe yoo taate manni ifaa maleen bareedu dubartiin dhiira maleen bareeddu anaa tan amma gisee asii gabbaa'e nama beekan na dubbisa amma gaafa kophaa kiyya gadi baay'ee haadha faatee jedhaa oolan suma akkana ilaaluu dabarfadha haadha faatee kun illee jechuudha haadha faatee jaartii aslii walii yoo deeme ummu seenaa jedhan gariin ammoo hin dubbisu iyyuu ka beeku hin dubbisu mataa lafa qaqqabee dabarfata gariitu ummu seenaa akkam naga jirtanii haadha faatee ana ammoo jechuudha maaf akkasin na waaman osoo abbaa manaa qabadhe way akkasin na waamanii osoo dabilii ta'e way akkasin na waamanii maaf waa maartan nama narraa jedhu hin qabu ka singiliidha kophaa jira hundinuu na waamuu barbaada hundinuuyyuu jechuudha argitanii hundinuu na waamuu barbaada kanaaf dabilii ta'uu waan salphaa miti bultii jechuun namni tokko ka iiziitti ilaaluu jira bultii yoo jedhani namni tokko
Honqulaali makkileedhaaf shunkurtiidhaaf waliin akkana xaxabbasanii maal godhaniitiin nyaatan tana kan jedhu jira. Bultiin akkasii miti obboleettiiti obboleessa kan koo. Bultiin ni ulfaatti. Abbaa beekutti bultiin ni ulfaatti. Haadha cimtuuf abbaa cimaa yala guddattee jiraatte taanaan bultiin ni ulfaatti naaman. Bultiin sirriitti ulfaatti. Bultiin akka haadha tiktokiidha achi bahaniitiin isnaapichaatiidhaan suuraa kaanii poostii godhanii miti. Bultiin akka haadha miiseenjara keessa wallalanii yoo barbaade walirra cufanii yoo barbaade bilookii walgalanii yoo barbaade walirra kaasanii miti. Bultiin ni ulfaatti. Gallaalladhu bultii dantee sirriitti akkuma gizee deemtu gadi laallattee gadi ejjattee kaatee dildila tokko na baasaa achi jettee seentu sanitti bultii danteellee akkasitti ilaali seenitti. Gaafatti seente horee baddu sobsi, hamtu sobsi, jecha sobsi, gorsa sobsi, gocha sobsi keessa buli. Bultiin tama ganamaati kallattii kamittuuyyuu. Bultiin tama ganamaati. Ilmoo kan keetiif abbaa manaa kan keetii waliin bareedda kallattii kamittuuyyuu jechuudha. Osoo miliyeena irraan argatte qabeenya feete qabeenya irraan argatte haadha manaa tanteetiin adda baatee abbaa manaa keetiin adda baatee gammachuun ati qabdu wayiyyuu hin jirtu. Akkitanii kanaaf dubartiin haadha cimtuu jalatti guddatte. Anama baay'ee akka hiyyanna guddisee ana harmeetii irra caalaa ana harmeetii yaayyuun baay'ee waliin beennu akka hiyyanna guddise. Hanga hadhaa rabbi si haa jiraachisu akka hiyyeessinitti.